Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama harka fuune isiniin jechaa har'a gaafii addaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Gaafiinis maali yoo jettanii paaspoortii nu jalaa bade akkamitti argannaa jedha gaafiin hedduu. Fakkeessaa fi gara komantiitiin illee na dhiyaatu paaspoortii feesbuukaa ittiin banannee nu jalaa bade hin beeynuu warri jettan. Akkasuma paaspoortii iimeelaan beeynuu warri jettanii paaspoortii tiktokii kiyya ittiin banadhe paaspoortii isaan beeku akkam ta'a warri jettan. Viidiyoo kana keessatti argattu jechuudha isin barsiisa. Akkasuma yuutuubii keenya kanallee akka godhan godhaa akka sabskiraayib godhaati. Laayik godhaa sheer godhaa isiniin jedha. Akkasuma baay'ee paaspoortii isin jalaa bade argachuudhaaf paaspoortiin beeyne Google Chrome kanarra galtu jechuudha. Google Chrome kanarra akkana seentu. Tole yeroo akkana isinii fidee tuttuqaa sadii kana tuqxanii gubbaarra ergasii jala kana gabbuudhaan setting jedhu kanarra galtanii jechuudha. Tole yeroo akkana isinii fidee Google Password Manager bakka jedhu kana isa kanarra galtuu jechuudha akka argattu jedhanii. Tole akkanatti isinii fidaa jechuudha. Yeroo inni akkana isinii fidee Facebook qabatee ka email allee Google waan isin paaspoortiin banattan guutuu isaa tarreessee asitti bakka kanatti isinii fidaa jechuudha inni. Kanaafuu warri TikTok jettan illee kun akka TikTok kanarra galtanii asii baafattuu jechuudha. Ka Facebook allee yeroo akkanatti irra galtanii as biratti paaspoortii jawala keessanii itti galchitan iskiriinii keessanii jechuudha ka duraan fayyadamtan bakka kanatti isaan isin gaafata ergasii gara keessaa isin seensisaa jechuudha. Akkana yeroo inni isin seensise bakka akka ijaa kana tuquudhaan paaspoortii keessan ol baafattanii jechuudha. Inni kun paaspoortii keessanii bakka akka ijaa kana gad cuqaasuudhaan ol baaftanii jechuudha. Akkasuma hunda isaa tokko kanarra oofuudhaan baafattanii jechuudha. Email allee ka waa hundaa takka takkaan inni isinii baasa. Akkana baafattanii jechuudha. Kaachirraa jijjiiruu barbaadan illee isin jijjiirtanii edit gootanii bakka kana paaspoortii jijjiirtanii jechuudha. Akkasuma balleessuu barbaadan illee delete fayyadu kana tuqxanii akkasii sirreeffattanii isiniin jedha. Hundaa akkasitti ka Snapchat illee gaafatameera. TikTokii, Facebook waa hunda as isinii fida waan isin paaspoortiidhaan qabdan. Kanaafuu akkasi baafadhaa akkasi fayyadamaa isiniin jedha. Subscribe godhallee chaanaala keenya kana subscribe godhaadha. Akkasi nu jajjabeessaa isiniin jenna haarawaa nama haarawaa gatii ta'eef subscribe godhaa. Karaa TikTokiitiin malee karaa YouTubii kanaan baay'ee ol hin beeynu. Akkas isiniin jedha barnoonni keenya kaadhaa kana fakkaataa jechuudha.